Safuudha wangeeraaf safuudha iddoo gatamanii nama fuudha akkam baduu hamaan mala malee haa ulfaatu gallee garagalee. Safuudha wangeeraaf safuudha iddoo gatamanii nama fuudha akkam baduu hamaan mala malee haa ulfaatu gallee garagalee. Jibbitoonni sababa waa'ee kee waan gaarii argus dhaga'us dubbachuus hin barbaanneef utuu xiqqilleensarra balaliitu gaafa si argani beekeen deemuun kanaaf balaliyaadhu. Balali'uun garuu deemuu irra hin caala. Yooti bishaan irra deemte gaafa si argani immoo maal jedhu beektaa daakaan beekuu jedhu borcanii daakurra immoo irra deemuutu cimaadha. Biyyi lafaa maaliif nu jibba? Sababa nuti kan isaan taaneef nu jibba. Utuuti kan isaa taate si jaallata. Biyyi lafaa maaliif nu jibba beektu? Hojii isaa hamaa keessaan hirmaannu nuti. Amala jibbitootaa isinitti immoo gaafa biiftuun ulfinaa sii ba'u ifa kee dukkaneessuudhaaf duumessa ta'anii dhufu. Gaafati tulluu ulfinaa irratti mana ijaarrattee zanaa itti hidhattee teessuti afeerraa sobaa dachaa keessatti qopheessaniiti mogolee si buusuudhaaf si laaffisuudhaaf jecha qopheeffatanii qindeeffataniiti afeerraa sobaa qopheessanii si waamu. Hin dhagin. Eessatti si arguu barbaadu beektaa jibbitoon dachaa ciniinsuuf dachaa miixuu keessatti si arguu barbaadu. Gaafa tulluu ulfinaa irratti si argan maal jedhu?